kanina siin jechuun jiru kana kanaafi wanti xiqqoo daa'ima kana amantiidhaan islaamummaadhaan gurra kannitanii fi quraanaa fi islaamaa fi daawaa wajjin hin godhina nuun likkii galchee kabajaatti godha dhiisaadhaan isiniin jee wanni tuni namuma kaleerraa baratte sheekuma kaleerraa qaraate as fiddee sheek akkamii wanni tun akkasii jechuun jirti haadhuma isii dhalteeni sa'ummaatiyya atiin tun akkamii abbarraa na dhaltee jaalla haadhuma dhalte bar aboonaatu qaraate dhalee maami waan akkanaa gaafatte osuma haati jettuuniiti lakki umma akkamitti abbarraa na dhaluu dandeessate akkamitti irraa na dhalte isarraa na dhalle ja'aan maali kuni hin ta'uu jechuu obboleessa malee waa'ee amantii irra jiru amma sa'aatii kanatti waa'ee jimaa hararge irratti amantii maa jiroo jarri kun garee shaadaa qeeqaa garee san qeeqaa maa jara kanaa wajjin dhuftan jechuun kee bareeda oromoon gaafa qabsooytu gaafa tikireef irraa dhorkitu gaafa nafxanyaaf irraa dhorkitu gaafa somaaleen loltu amantiin wal qooddeetii miti kiristaanummaaf waaqeffannaan islaamummaa wal qooddee osoo hin taane akka oromoon lolte ammallee oromoodhaa gaafa harargeen dhiibamte gaafa qabeenya harargee dhiibame oromoon hundinuu gabbaatee wanni kun sirrii miti jettee harargee bira dhaabbachuun mirga qabdi nuti lakkee amantiitti san akkasii waa'ee harargeen hin dubbatinaa jechuun ergamtoota malee jibbaa harargee akka qabu harargee wajjin xiqqeessu deemuu akkana jennaan malee harargee jaalateeti hin jennuun obboleessu sigalee islaamummaa isaanii jaalata islaamummaa isaanii fedha achuman nu kabaju dhiisee. قوي نافي بجالبسا ندفت النارك جالبسا دقيقة تكنا هنا حاشر جالبسا أولي مسمى ورمورا جالبسا أولي مسمى ورمورا تاليفو أنا قدر حاشر أما أجن داخل جيرو لولو كنا الراولي دبر ساقا تكتا كان دبناتي لولو كان نمي سنبوتين أنا لولا رقيفة لولا رقيفة السلام عليكم وعليكم السلام ate akkas keessatti naasoitu akka taasoo hundi as keessatti jimaan haraamaa jette mataa keetiin eeggadda gabbaate warra jimaan haraa jiru fidi video jennan haraa fidi video isaan jirtu ahmad bira teessee garee amma keessa teessee an sin dhageenya sagalee teessin dhageessisa no way dhaggeeffadhu jaalibsa fidi video an haraama jedhe bacirraas hin jenne ibsaa dhiisii ibsaa dubbattu dhiisi nageenyaa ummas hootu bu'isiin ajajaameti gudaa ibsa uradi de sinda kana alkus ummas isinan jasa ibsa kale galgala live ki jala turteeti qoy inturre tasefanne live ki jala turte lan tageefat amma jimaan harama mo halala jimaan harama mo halala ana ati eda galgala live ki jala turte inturre yala to ani waaye jimaa harka keessa fudhadheera sababa harka keessaa fudhadheefillee sirriitti ibsee dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte laalla dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte maal badiin kiyya si jammaa dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte moo akkuma dubbadiin qoy maal badiin kiyya akka awwaloo maal jettee harka keessaa fudhatte ayyee harka keessaa fudhachuun kiyya qoy siifin ibsa harka keessaa fudhachuun kiyya annaa itti dhaladhe qaba maatii kiyya keessaa nama qama'utu jira faayidaa isaa fi miidhaa isaa irraa hin dubbadhe. Achi booda ummata harargee dawwaleetiin gaafadhe. Nama as keessa jiru, nama biyya keessa jiru, Kaayiroo jiru, Keeniyaa jiru. Isin biratti gatii waan kana dhaggeeffadhu ni xumura. Luulisha. Qaali naa obsi naa tokko naasoo luulisha sin kabaja. Jabduu nama intala islaamaa sin kabaja dhaggeeffadhu. Jecha tokko sin joonfadhu. Ati miidhaa jimaati miidhaa jimaan qabuu fi miidhaa jimaan hin qabne ati dubartiidha qamaatee beeytaa'ee waa'ee miidhaa gaafachuun si barbaachisaati. Ati sheemuusaa suwaalatti laal sheemuusaa suwaala irratti hin guuttattu takka shee Adam Tuula irratti hin guuttattu lama shee Amiini biroo irratti hin guuttattu ati jara kanarratti. Dhaggeeffadhu ammallee irra deebi'ee siin jedha yoo ati viidiyoo lu'lu'aan jimaan haraama jecha jedhu afaan kiyyarraa bahu ati naa fidde gadi bahee dhiifaman gaafadhaan garuu hin jenne. Takka lammaffaa irratti vaaliyuun qamadiin nu biratti qabdu ummata keessan biratti akka jimaan qabu jireenyi ummata kanaa akka waan kanarra hidhaa ta'e osoo ummata kanaaf furmaanni wahii hin kennin dubbii tana ajandaa godhachuun sirrii akka hin tahin bareetiin harka keessaa fudhadhe Ustaaz Ahmadiin illee dhimma kana keessaa harka fudhadha aalimman waan kana itti mari'anna jedhanii jenne ajandaa cufne haashiris achi jira wata sammartuu ofii jedhee adda baan achi booda namni laayivii banatee waan sanarra dubbateen jiru eda galgala na gaafatan waan hubadhee fi waan naa gale hin dubbadhe
kanaan ala ani haraama ka jedhe yoo ka qabaatu taate ani ችግር የለብኝም hin jenne garuu maaliif hukumii kennuu hin danda'an dandeettii beekumsa humni qabu hin qabu jaalibsa hukumii kennuu beekumsa gas ga'uu hin qabu. Okay, galatoon ulfaadhu. Gaafii tokko qofa naa deebifteeti kan yaada keetiitti fufta. Gaafii tokko qofa naa deebiftee. Shee Muusaa Suwaanaa, Shee Aadam Tuulaa, Shee Amiinii biroo irratti ati akka islaamaa takka inni guuttatta moo hin guuttattu akka isaan ulamaa ta'anii nuun deemaa jiranitti. Mataa kiyyarra jiran hin guuttadha. Thank you galatoon. Waa'ee jima irratti hayyee maal jedhe Shee Aadam Tuulaa, Shee Muusaa Suwaanaa. مسألة خلافية تكا مسألة خلافية يو مسألة تكا خلافة قباتي كافيتي كيسا فرچون ذاتي سابتو يو لال إبسا غاما كيسانيت يو جرين نتاي غاما كينتي مو ركينا قدت وان كان أول قباتي جر كان الحلال اللي جده علماء كان حرام اللي جد علماء لچو دليل قبان غرفيتي قرون ثم تاكيت رجرت أسرفي غرو هندوبدوان أكنا جري هندوبدو مكنياتهم وان حواسا ولي بوسو جل قبا دوبچون كي يسرين دوري حاجة نوبنا سو قبا دال ناقر منبر غلطهم وان أولا سرين دوري ونسكتة thank you أنغر ما سرا بربادلا ونما أولا دوري جنان أكنا خانو ما خلاص جالبسا أما جالبسا أوبسي قاعد أرانا مرة تكابيني خرافية خرا مرة نا أوبسي لا اوكي هذا جوان أرانا خلينا akkas kana dubbachuun keessatti ammallee yeroo takka ummata wanni san tokko gora jiin yaada keetti firoofadhu bal'aas yaada bal'inisi kan himne. ሲጀመር መስአላ ዋን ሐዋሳ ወሊት ላቁታ ከሐራም ለተ ሐላል ለተ ዑለማኒ ወሊገሌ ሙርቲ አገረትን ከኒኒቲ ኢትሴኑን ኪያ ፐርሰናሊ ዋናን ፈየዱራ ዋናን ሚዱ ጫለው አንተ ፍዶ ጎጎራ ዮ ዲፋ መስኒን ጀዳ ላኪን በከተነቲ ጃሊብሳ አልሰዲ مقارب بيتين سيقافة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناجد يروسدي وفيكيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بركاته مسألان أمنتي الرتي واللولا جروكنا إسلام جدتي كأمو إسلام جدتي كان لال قالتهم إسلام جدتي كان إسلام جدتي علماءني والخلاف لمان كوني لچو اسلام مو اسلام ميتي العلماء والخلاف انقره علماء كونوا كان فوتو راقبو كان لچنو افان والخلاف جچو حرام اللي جد كحلال اللي جد اسلام مو اسلام ما ديما كيسام بهاوات سيديا توس نمتي توس كيسام جالب سا غربا انا ديبلا يو غربا انا ديبلا يتن غربا ديبون دنديسا غربا كيسام جالب سا يو غربا كنا كيسا نيمبا يبسا just give me 1 minute دقيقه تو كنا كني كيسام با تمرا دارا كونغو اوكي اسيدا دقيقه تو كان دقيقه تو كومتي ساعه كله سيفن كان النبي ركبه قبدا ولفنا قبدا اورومو دا اريس اورومو haram bay bawwe de no to sheni dubbati to sheni dubbati badde be barbad kubati demtum beita bar to sheni dubbati oh jalib sawan single ni jira wallahi wan buda sena goto amman dubbati ya murti dagay jalib sa ya murti kafaru namni sa me daqiqa tokko naaken jalib sa koko la orti ken na daqiqa atille naos tole amma isbaasu jirami isirra yaada bitadden sifille khanna saar yerto asoyta biraga eshi okay kana mayu barisi jalise jira eshi galato malfat lulu atifufi jalib sa dhimmi kuni dhimma harar geellee ta'u jimaalleen keessan ta'u mas'alaan nuti irratti wal dhabne waa'ee haraamaa fi halaalaati malee waan biraa waa'ee qabeenya keessanit bu'uu waan biraa irratti wal hin dhabne sigalee mas'alaa tana keessatti immoo haaluma kamiinilleen hordofaan amantaa islaamaatiin ala dhufeetiin as keessatti inni halalchuu hin danda'u inni haramsuu hin danda'u jaalibsaa jaalattee jibbitee jechuudha sila kana ta'eef nama kana dhimma kana keessa baasi yoo ka dandeettu taate. har'a asin bira dhufeetiniin daima afaaniin daima dibateetiniin akkas godha gaafa murtiin wan emotionala ta'eetiniin akkas godhachaa ture sanis isa faa namni harka dhahaafii ture dhimma islaamaa keessa islaamuma fixate nuti haraamaa fi halaala ati afaan keessa nan dhaabatiin viidiyoolee inni gadhiisu salaam alaikum
Jaadibsa yoo kana dhaggeeffatu taate yoo ati hin dhageen garuu si biraa fi rakkoon qabu siin kabaja siin jaaladha rakkoon qabu. Garuu dhimmi kun dhimma islaamaati irrallee borullee haraamaa fi halaal Lulua, Ustaz biyya xiqqoo naa obsi. Ustaz anaatu gaafii irraa fitatee ati illee ni gaafatta. Bal'inaan dubrii itti rakkoo. Daan gaafii bilaalaa gaafii miti seefuddin kiyya ol deebimee obboleetti teenye lolu assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ustaz irraan fitadhu xiqqoo. Ati shari'aan akkanatti haasa'u siif hayyamte. Shari'aan akkana haasa'u fi hayyamtee sagaleen dubartiin awuraa miti akkaan qara'etti. Okay, an akka sagaleen dubartii awuraa taate quraana irraa seefidu. Ani sheekummaa ta'een fudhadhu. Obboleetti xiyya sheekummaa miti akka sagaleen dubartii awuraa taate quraana irraa seefidu. Hin fudhadhu jedhe sirraan fudhadhu. Okay, ati quraana rabbititti hin amantu jechaadha. An kana haasa'u as biran dhufne amma. Okay, mee suuratul ahzaab banadhume. Hin beeku an suuratul ahzaab hin beeku. Okay, jecha rabbititti hin amantu. Aboo jarana siifi mama bayaanii fi luluwaan sagalee peenteen isin waraabbattee olii gadiin isin deemte rabbi sodaadhaa dhaabbadhaa waan kana keessaa ba'a. Dhiifama haa waraabbattu dhiis. Aboo dhiisi mama bayaan siin kabaja siin jaaladhaa dhiisi waan malee barreessu jirta. Wayi balleessu jirta dhiisi. Dhiisi sooshaal miidiyaa kana naatu irratti waan ta'u naaf beekaa dhiisi. Haashir dhiifama. Waan beektan haasaa waayee. Haashir ilaalaa. Amma maaliif buute? Okay. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul ahzaab keessatti akka sagaleen dubartiidhaa awuraa taate nu dubbate. Amantaa tamti siif hayyame obboleettitiyya. Amantaa tamti siif hayyame dhiira jidduu teessee rabbi rahmata isinii haa godhu warri dubartii waa barate ta daawaa godha jettee ol baate fuufuutan rabbi rahmata isinii haa godhu. Shoof dubartii jechuun sagaleen ishiidhaa tokko farata awuraa. Quraana rabbiidhaatiittu akka gartee sagaleen dubartiidhaa awuraa taate quraana rabbiidhaatiittu dubbata. Maali namni quraana rabbititti hin amanne afatu'minuuna bilbaat wattakfuruuna bilbaat gariidhatti amantanii gariidhatti maaliif kafartan yaa rabbi subhaanahu wa ta'ala moo quraana kana garitti amannee garitti hojjanna maali boo rabbiin hin sodaatani isin yogguu dhiira jidduu teessanii dhiira jidduu yeroo teessanii inimaa da'awaadha goona kajettan kan taatan maali boo dubartiin akkanatti sagalee ol fuutee sagalee oowwitee sagalee ol fuutee akkanatti haasa'ummaan islaamummaa tameeteetu isinii hayyame. Ahmad barsiisaa walotaa galchi. Ahmad barsiisaa walotaa galchi ibsa. Ol galchi abbaa feetamee eenyummaa Kalimaa tokko dubbadhu yoo ibsaan naa eeyyame. Kun haasan jira sagalee dubartiidhaa awuraa miti kajettan ol baa hayyee dubbadhu qaadi eenyu maayir. Dubbadhaayya. Masar kiyyanaa sendira dursa wanta kan dubbadha hedduun dubbadha dhiifama na gota. Ani waa hedduun dubbadha adeemsa manaatu waan tokko sirreessu barbaada. Dhugaadha wanni isin dubbattan wanni ammaa deemaa jiru waa'ee uummata islaamaatti jidduudha haraama halaal islaama laala dhugaa kanatti amanna. Obboleessi keenya kennaa kana waama orommaa wal fida inni wanni reefa ol bahee fi faaruu gartee obboleessi keenya gartee jaalibsaan irra banee fi faaruu tan irratti hin banini yoo nashiidaa gartee namni kiristaana tokko irra banillee namni akka biraa fudhata waan kanatti hin fayyadaminiiti faaruu fi nashiidaa dhaawu waa'ee arrabaa keessatti fayyadamuun sirrii miti akkuma islaamni fi aaruutti namni aara jeeti isaa wajjin walii galan kana gahaadha waan biraa haasa'uu hin danda'u qabu hin qabu bakka tanacha inni samtuuf ol hin baane kennaa geggeessaati isin irra haasa'a maal jennaan garee shaadaa keessatti bakka hundatti hoggaa falmaa goonu. Bakka biraa keessatti hoggaa haasawani namoota amantiidhaan kitaabaan dhugaa irratti irra wal amansiisuudhaaf tattaaffii godhata garuu Inni ammoo waa'ee amantiirraa haasawaan jiru waa'ee jimaarraa waa'ee amantaadhaa. inni waan yeroo Ustaaz Maabir Bayyaa ani nan baha dhaggeeffadha waa tokko dubbadhe just 1 minute karra yaada sirrii jettee ani maaliif hin dubbadde jalqaba ibsaa bira kan hin dhufee fi otoo ajandaa kana qabatee deema ta'e hin dubbaddu faarfannaa banee waan haasaa turee fi akkuma karraan jedhe amma kunoo ol seeneen jaalibsaa si kabanya si jaallanna akkasitti faarfannaa bantee gaafa jechan taane aartee miira keessa galte waan hin taane dubbattu akkasuma namni tokko nashiidaa banee yeroo jecha arrabsoo tokko fayyadame atillee hin jaallattu immoo sin jaallanna kana dura immoo maaliif hin viidiyoo hojjedhe ijoollee wallaggaa jedhamee irra deddeebamee waan dubbatamuu fi nuyi akka ijoollee wallaggaatti sin jaallanna sin kabanya
Ijoolleen harargee immoo jimaaf bakka akka qabdu sirriitti bareecheen beekaa. Ijoollee harargee wajjin jiraachaan ture. Jimaa kana dhoksee bakka yuunivarsiitii seensuun hin dandeenyetti kompiitara koo keessa gashee kompiitara walitti cufeellee dhoksee isaaniif gashaan ture. Maaliif jennaan jimaaf bakka hedduu qabu ijoolleen harargee. Namni jimaatti bu'e nama gumaa ija isaaniitti bu'eedha. Kanaafiyyuu hin jaallatu. Oromoo waan ta'aniif immoo wanta isaan jaallatan kana kabajuu fi qabna malee waa'ee halaalaaf waa'ee haraamaa miti kan hin dubbachaa jiru sinii galee. Kanaafiyyuu jimaan haraama gaafa jedhamu ikoonoomii isaaniidha, beezii isaaniidha, ittiin jireenya mataa isaanii gaggeeffatu, ni jaallatu. Akkuma nuti waan qabnu tokko jaallannu isaanillee jimaa irratti xiyyeeffatanii jimaa waan jaallataniif jimaaf bakka waan qabaniif nu ijoollee Wallaggaa kanaaf nun tuqinaa sin jaallanna jedheetiin viidiyoo hojjedhee. Anyways, ani dhimma amantaa miti kun dhimma amantaa wajjin waliin ilaallatu. Namni amantii barbaade hordofuu danda'a, amantii barbaade itti buluu danda'a. Dhimma amantii karaa amantii hin baaneen. Kana jechuun barbaada yoo yaada dheeresse dhiifama, yoo dogoggora illee dhiifama. Namni akka hin taane hubachuu danda'a. Kanuma jechuun barbaada. Galatoomaa jaalibsaa hundi keessan hedduu sin kabajaa, hedduu sin jaalladhaa. Oromummaa waliin qabna, dhiigni keenya hiddi keenya tokko kana jechuun barbaada. Xumureera. masarqaatiin fudhu bakka kennaa gaggeessaa bakka ati firaa deemii bakka isaan haasa'u. Galatoomaa amma nan bu'a. Taa'uu danda'a Oromooti. Allah barakaatu. Jalqabatti obboleeyyan bakka jirtanitti rabbiin isin atiif isin jechaadha. Waa'ee jimaadhaa dubbachuudhaaf jalqaba dura nama amma jimaan haraamaa jee mataa fi eenyuudhaan lole kana dura ilaallu. Tokkoffaa irratti jaamii Afrikaa irraa hin dubbatu. Jaamii Afrikaa jechuun akkamitti jaamii Afrikaadhaa ta'uu dansan seenanii waan jirran dubbatu. Tokko namoonni jaamii Afrikaadhaa san seenan waan hin beeku irraa hin dubbadhaa beekamu. Nama Sudaan san taa'ee nama jaamii Afrikaa sirriitti beeku. Ahmad. Taraan kiyya baribsa. Ahmad obsi taraan keeti sibiil Ahmad karraa waa barreessa. Ahmad. Naam. Jimaan haraama moo halaal? Koi siifin itti dhufaa koi haati. Na obsi baabaayi. Na obsi. Harabani jirini na obsi bro. Nama gartee jimaan amma haraami moo halaalii waa'ee haraaminnaadhaa juu kanarraa hin dubbadhaan siin jedhu qofa irratti. Tokko jaami'a Afrikaa tana akkami seenanii waan jirran dubbadha. Jaami'a Afrikaadhaa tana warri jaami'a Afrikaadhaa seene illaa nama tokko yoo ta'e malee kan hin beeku keessaa nama tokko qofaatu saanaawii Suudaanii fudhatee karaa seeraatiin ulaagaa guutee jaami'a Afrikaadhaa san saanaawii Suudaanii fudhatee seenee gargaaraa mudiira jaami'a Afrikaa ta'e. Amma jaami'a Afrikaa baratan kana irra caalaan isaanii shaadaa kijibaa biyyarraa tolchaniiti birrii kuma takka Itoophiyaadhaan tolchaniiti jaami'a Afrikaa sanitti seenaa turan. Namni amma jimaan haraami dhibbarraa dhibbatti jimaan namni tokko haraami hojii miliyoona meeqatti jimaa haraamii jaahuni namni jimaa nagadu mana isaa keessa taa'ee jimaa nagadaa ture. Mana isaa keessa taa'ee yeroo gartee jaami'a Afrikaadhaa baratu san mana isaa keessa taa'amee jimaan nagadamaa ture. Mana isaa keessa taa'amee jimaan nagadamaa ture. Ni beekan sheekhu. Rajanii jira namti amma Sheekh Usmaan Harar Kunfaan warra jireenyi isaanii jimaan gogogaan biyyarraa dhufee fi biyyarraa dhufaaf jimaan kun Suudaanitti jimaa kana jireenyi isaanii jimaa irratti hundaawaa jimaa kana nagadaadhaa turan. Nama kanaa wajji nyaachaa wajji dhugaa turan. Nama waan haraamaa dalagu, nama waan muskiraa dalagu, waan nama farshaansu dalagu, waan nama macheessu dalagu, waan ifu nama wallaalchisee fooqee irraa nama darbu dalagu akkamitti isaa wajjin mana galee kiraa isaa irraa fudhatee wajjin taa'uu dandeenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan gaariirra wal gargaara hamtuurra wal gargaara gaariirra wal gargaara hamtuurra wal dhorgaa ayata quraana keessatti. Maaliif yeroo haraaminaa san gaafa sanuu barataa jaami'aati akkam haraaminaa isaa wallaale moo akkamitti yeroo san halaal ta'ee isa biratti amma haraam ta'edha. Gaafiin kana nam tokko ammaas waraqaadhaa fi isa wal bira kaayanii Sheekh Muusaa fi isa wal bira kaa'an. Namni kan madaalamuun beekumsaani malee waraqaadhaanii miti barreeffamaanii miti ulamaa'iin tagandaasii miti mas ulamaa'iin tagandaatii miti tanaannootii miti. Andi majimmaadhaa akkiin itti ilaalu akka nama tokkootti jimaan
ربي سبحانه وتعالى شوفوا وام دجيتنا خيس جرو إسني في روميجا أبا حرام جو دليل في دتا أبا حرام جو دليل في دتا لكن فردو ربي وام دجيتنا خيس جرو هند سايسني في روميجا أصلي وهم داتو حلال أبان حرام جو وان دليل خيسا ظاهرا وانكم كيسا حرام جاي دليل خيسا سيفور ملي واني دجي خنا خيسا جرو هند ربي المنامات فومي سيقالي أبا حرام جودو دليل حرامته دليل حرامة اتفيدتا أدلان تكتين تجاتين حرام جتو تكلين نجرتو تجاتين تكلين حرام جتو تكلين نجرتو ربي وان دجيتنا خيسا جرو هند سايسي فينو ميجا حرامين نامو أبا سلا حرام جسين حرام دليل حرامين نارا فيدتا الرابيت انجرا أكسو أما سنم تكتوكو خطابة إفدرو خايتي كتابة إفدرو خايتي أن كتابة إفدرو خايت لي كتابة أبولو تول لي هو والله كلو تاو فتي كتابة إفدرو خايت أمة حرر جيرا هن صداتنا را برسنتين دبرا أفرتميشان نخي سجرتي إسان كيسا نخي إسان كيسا نمني جو برسنتي كورشانيجا إلى حد خلد ديمنين نمني استاذ احمد دبي تنرن سيكا با هولان ابا غاري كبو دما على غير رفا يعني قالچ اكس تيبر اتبب jalqabu mau namni gartee parsantii dhibbaa fi parsantii dhibbarra 45 nu keessa jiranii harargee keessa nama parsantii meeqaa jira jira parsantii 5tu jira jira akka islaamaa waa hallalchamoo fakkeenyaaf shayini tokko akka islaamaa waa hallalcha akka gartee naannootti waa hallalchu namni tokko kitaaba rabbii dura kaa'ee osoo namni gartee gaara keessatti ijoolleen teenya warri amantaa tokko himatu warri foon tokko himatu qaama saalaa walirraa qiroo ni jira miti osoo namni keenya gartee qaama saalaa walirraa muru osoo makiinatti wal harkisee namni keenya waan milil oromoo irratti hin dalagin oromoo irratti dalaga walirra dalagaa jirtu tanarraa naasa'in akkamin namni jaahiliyyaa duraa tana uummata keenya osoo kitaaba dura kaa'ee maqaa amantiidhaatiin waan kana akkamiin fayyadamuu danda'eera kan hin jiru nuti Diktor Muhammad Kamalis tahee namoota warra jibaatiin haraame jiru yaada isaanii kabanya nutilleen akka keenyatti an akka ijoollee gartee nama harargeetti namoota halaali jees haraami jees arrabaan namoota gurguddaa akkan arrabsine akka dhaamsa kiyyaatti nama arrabsuun waan san gartee yaada isaa arrabsuun yaada isaa mormuudhaaf mirga qabda namni yaada fi ibsachuullee mirga qaba halaali jechuudhaaf mirga qaba haraami jechuun mirga qaba waan keenya namni tuquu hin danda'u waan keenya namni harkaan tuquu hin danda'u anammoo wani inni jiru nama arrabsuu nama xiqqeessu suuraa namaa gadi garagalchu haadhiifnu arraba keenyaa illee namallee haa eeggannu guyyaa qiyaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa arraba kanarraa nu waafachuu ta'a wanni inni isin jechuu barbaade waraqaan beekumsaa miti beekumsi sammuu namaa keessa jira kanaaf akka nama tokkootti wanni inni isinii dhaamu nama tokkollee jechaan ittiin bu'inaa hoggaa haasoytanillee jecha kabajaadhaa ka ulfinaa nuti namoota waa hedduu waliin nuhudha nama gartee uummata gartee waa hedduu waliin nuhudha amantaa waliin nuhudha oromummaa waliin nuhudha mumkin ati intala arsii qabaachuu mala harargeen intala arsii fuudhuu mala ibjalaa qabdii arsiin intala harargee ibjalaa qabdii namni kun wal makataadha jecha kabajaadhaa gocha kabajaa fayyadamnee yoo wajjin deemne irra bareeda. يا رزق يا ذا البدا احمد Jecha gocha kana qofa naadii Ustaz Muhammad. Ayyaab shirayya. Ani wanni niin jechuu barbaade jecha hamaa arra dubbatte guyyaa birootti isheen hoyta. Gaafa wanni kun dhaabbate namni jecha hamaa dubbate. Namni sababa gartee isaatiin namni walitti bu'e. Nama sababa isaatiin jecha namni wal tuqe. Kan sababa isaatiin namni wallee qoodarraa qabaa jecha gaarii haa fayyadamnu gocha gaarii akka fayyadamnuun dhaamsa obboleessa keessaniiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irraa isinii guyeetiin jira. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زيادة تقول كان الرتي دبلو في بربادو خيسا توقفا نتواي أجندة جماعة خنا درمان ربين كين سبحانه وتعالى وحيين قويا خيسا نمت بودا سنجرتو ربي يرون في جبت ربي اللي خجبا أو جامتي والرب وان ربين حلال قدئ وقائل من ما خنا مخلوق إساتي أومي مالف حرامستني يا ربي القرآن كيسة ترتيبا نكنا لفنو خايجرا توكو خان وهاي ينقو يا خيسة بوليس نمت بوتين جرت طيب
mee jimaata irra hamaadhamu qamadii fi garbuu fudhannu farshoon maalirraa oomishamti maalirraa hundeeffamti silaa baaba kana silaa kaa'uu hin barbaadu garuu immoo hadiisa ittiin lafa jijjira silaa waan farshoon irraa hojjetamtu san silaa dhoohinees silaa gartee yookaan irraa fagaatu qabna lallaala waan silaa farshoon irraa hojjetamtu dhageeffa addaame kana itti seenuu hin barbaaduti ajandaa warrooma olii kanaatiitti ofitti haasaa jira warrooma ofitti guddisaa jira osoo deeman viidiyoo tokko yoo agartan sheeticha kursii fudhatee taa'ee kitaaba dura kaa'ee parsantaa 100 keessaa Harargeen parsantaan hanga Arsii keessa jirti yaa akhi Harargeen biyya namaatiif maal gooti dachii itti dhiphate moo dachii amma silaa waa hedduullee gandummaadhaan hin jetta waan ta'eef hin dhiifna haa teessu beera kunna kumaatamaan la'amuun 100 keessaa parsantaa 100 keessaa eenyu tajjiraa jenne warra oliiti Harargee tana jiru osoo ni fakkeessanii silaa dubbatullee baannee silaa wayya ture garuu nuti ijoollee warra asii olii keessaa ijoollee gandummaan feene jira ijoollee nus jaalattu nus kabajjuu jira akkasuma ulamaa ollee hedduu jira sababa nama tokkootiif jecha biyya namaallee tuqullee hin barbaannu yoo ammoo namtichi sun seeratti kan dhiyaanne taate hoolan abbaa gaarii qabu duma ala kaa'ee rafaa jiran maaltu akka duuba kana jiru walumaan beeyna nuti dhukkuba hin qabnu dhukkuba gandummaallee gosa dhukkuba gandummaallee hin qabnu nuti qalbiin teenyas qulqulluudha onneen teenyas qulqulluudha gama biraatiin Harargee jimaan Harargee keessa jiruu fi jimaan bakka biraa jiru waladda abbaa kiyya qaali akkanatti biqilee laa shankoora fakkaatu laa na nyaadhu siin jaalama seentee mogalta abbaa kiyya qaali Allah gaafa haniida kana garaatti gadhaattee itti gallulluuqatte yaa baleessa qoy mii yaaddanii bara meeqa namni ilmii waan haraamiin ni barata arraa miti bara meeqa hoggasin lafaa kaatanii gartii guyyaa keessa waan haraamistan abbo tayyib aalimman gurguddaadhaan akkamitti nama ammas walitti fiiddan ammas akka Ahmad jedhu ani baramma kakhaya yoonan dhaqe jaamiyaa yoonan dhaqe waraqaa naman qabaaran way Profeesar ettan profeesara fi aalimummaa kamturre guddaa maal profeesara rabbiin hin moggaafne hogga aalima waggaa 60 waggaa 80 Sheekh Muusaa fi amma walitti fidani Sheekh Muusaa su'aala jechuun maal beeytani si su'aalsisa su'aala bakka su'aala sitti baay'isa hoo mataan see dhukkubee kaatee biraa deemta malee abbaddad dadhabe siin jawu gaashee ni laal galaa guddaa kanaa miti maashaallah rabbi guddise gaa guddaa kanaa miti gaafiidhaan su'aala bakka gaafii isaa yoo baqattee jalaa baate malee akkam godhare nama kanaan hoggaa walitti fiddu akkam ammoo warri dubbii oowwiftan dhaabaan siin jalgama biiraatiin ammallee taanaan dubartiin sagaleen dubartii oowuraadha da'awaa godhuun dubartiin hin hayyamu shari'aa dhoorge miidiyaa kanarraa namni shamara keessaa jibbu eenyu yoo jettan taatan miyyoo ammaaree baantan san Asiyaa baantan san ishii sasanii fi miyyoo bo Asiyaan sunis kabaja qabdi yoo ishii Asiyaa sanarra amma tanaatirra hamtuudha Asiyaan sun nagaan mana ofii yoo teessatti bakka ani beekan irra badduu miyyoo tanaa'uun bakkuma gartee dhiira jidduu kamitti namni taabu maali bo Oke akka ooraan taane warri koottaa ragaa quraanaa wajjin haasa'uun ollaale quraana rabbiiti quraanatti hin amantani sagaleen dubartii akka ooraa taate olin fuudhiyyee yeroo jiru way hin dubbatin dhiira jidduutti teesse gana miidiyaa kanarratti sagalee dubartii daawwan godha jettee miidiyaa kanarra deemtu wallaahi summa wallaahi hin dhiisu qabsatu jettan bu ta quraana rabbii ji'a tokko itti amantee ji'a tokko hin amanne amma reefin tana maal geesse jira rabbiin osa jette irra wayyattu ture maali bo maali
Akkasi amma ajandaa waa'ee kanaa dhaabneeti ajandaan jimaadhaan waan hin jirreedha wanti amma jijjarri lafaa kee haraa mija'u kun shari'aan guyyaa keessaan buune wata amma ajandaan isin uuma gara ajandaa Muhammad bayaanii tokkotti addeebi'a. Ana jechuun nama ajandaa Abiyyii fi Jawaar guyyaa tokko keessatti daqiiqaa tokko keessatti addaan dhaabe.